السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتاني أورو سبورتي في أكسم إلمان أورومو هند غيسانو أكم نجاها قبدني نجيني خيا بك جرتن تيسنيا إسن هادك أبو سنين جتا أرليغا كما برامي أبليكيشن بريدا تكو سنيف قبل تنجرا أبليكيشن هنو أكم أركا جرتن غالري دا غالري 3D غالري دا هنو فوتو تبفا ببريدا تينا كتلالو سلايد شو gootee akka inni itti ofii isaatiin deemu godhuudha. Akkamitti kana goonaa isin garsiisa. Egaa hordoftoota keenya appilikeeshinichi kun hedduu takka appilikeeshina bareedaadha. Hedduu takka gaalarii bifa bareedaa ta'een suuraa ati isaa qabdu viidiyoo isaa ta'u suuras ta'u hunda walirratti qabeesiifidha. Appilikeeshina kana hedduu waan hin jaaladheefin isinii qabadhee dhufe warri qabdanis akkuma qabdanitti warri beektan akka beektanitti kan hin beekne immoo irraa fayyadaman isin jara yeroo jalqabaatiif warri karaa YouTube kiyya kanaa dhuftan gaa YouTube kun saaraa YouTube keessan keessa seenaati YouTube keessa seenaati gaa bakka barreeffama irratti Oromoo Ispoortii jaarra barreessaadha yookaan warroonni YouTube kana ilaalaa jirtan barreeffama subscribe jedhu diimaa kana hadara akka tuqxan isin jaa Oromoo Ispoortii jaati kunis irra barreessaadha bifa tanaan sarchi gisa gootan Oromoo Ispoortiin isiniif dhufa Oromoo Ispoortiin erga isiniif dhufe irratti cuqaastanii yeroo takka viidiyootan angadhiisee jira as jala viidiyoota angadhiisa kana laalaa irraa fayyadamaa fi fakkeenyaaf amma viidiyoo kana yoo ilaaltan viidiyoo ijoolleen Oromoo hadaraa jiru kana viidiyoo bareedaa fi viidiyoo hedduu takka isin feesisuudha. Viidiyoo kana laalaatii irraa fayyadamaa hedduu takka subscribe bifa tanaan diimaa kana yeroo takka cuqaasaati san booda mallattoo bilbilaa tana yeroo takka tuqaadha. Akkam viidiyoon hoggaan dalagee YouTube chaanaalii irratti gadhiisa akka daddafeessan qabuuf mallattoo bilbilaa tana yeroo takka tuqaadha. Hedduu takka isin galatoomfadha. Egaa karaa barumsaa irratti adeemnu gaalariin kun maali yoo jenne gaalarii kana akkam takka itti fayyadamtan isin agarsiisa. Appilikeeshinicha kana eessa arganna? Play Store keessa deemtanii Play Store keessa daawunlood godhatanii jechuudha. Laaftumatti Play Store keessa ni deemtanii Play Store gubbarratti bakka sarchii tanarratti gaalarii jettee barreessita jechuudha. Gaalarii jettee barreessite yaa sarchi goota bifa tanaan siifida gaalarii hedduu jira. Gaalarii hedduu kana keessa inni kami ano gaalariin isa kana jechuudha. Isa 4.5 staarii qabu kana klik goota irratti ni banta daawunlood godhee waan hin jiruuf yaa open godhinaan jaa isin install godhattanii jechuudha. No fakkeenyaaf appilikeeshinicha kana warri commentii irra kennanii jira. It is very easy to use yaa namni hundi jechuudha yaada babbareedaa qaba akkasuma urjii 4.5 qaba jechuudha. Appilikeeshinichi mee akkamitti akka dalagu isin agarsiisa. Hoggu dura gabbantan bifa tanaan isin fida. Hoggu isin fidee maal gootanii allow gootanii jechuudha. Waan isin gaafatu okay gootanii allow hoggu gootee san booda ono gaalarii suuraati qabdu hunda sii fidee jira jechuudha. Daradaree bifa tanaan sii fida. Ono gaa bifa tanaan laaltaa suuraa moobaayilaan kee keessaa kun amma foolderoota beeke akka jirutti fooldera malee suuraa miti suuraa foolderaan qabu fooldera biraas gubbaa jira waan ta'eef yaa akkasumatti fooldera kana gubbantes bifuma tanaan suuraa hunda si agarsiisa jechuudha. Yaa hedduu takka qayyartanii maastaawaq beeysa wiifaa jala kanarra dhufaa kana yaa gisee intarneetii kan kee banaa jiru yeroo intarneetii kan kee hin jirre immoo hin dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf laalla bifa bareedaa kanaan akkatti martee akka feete laaluu dandeessaa suuraa slide show godhuu dandeessaa akka inni muuziqaa irra godhattee akka inni muuziqaa hojii deemu godhuu dandeessaa bifa isaa 3D kana qayyaruu dandeessaa jechuudha. Bifa suuraan ittiin zooru kana bifa hedduu ofirraa qaba appilikeeshinichi kuni bifa hedduu tana onoo irraa qayyaruu dandeessaa. Fakkeenyaaf onoo mallattoon tunu mallattoo slide showtii yoo ishii irratti xuyina ofiif deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee gorra xuyina onoo odoo asin xuyiqin ofiin zooraa jechuudha. Gosa feetetti irraa qayyaruu dandeessaa. Irraa qayyaruudhaaf onoo harkaan qubaan kee lamaaniin zoom godhuu dandeessaa akka feete suuraa kana 3D kana if duuba deebisuu dandeessaa. Hedduu appilikeeshinicha kun hedduu bareedaadha. Onoo if duubas xiqqeessuu guddisuu dandeessaa asirratti waan feete godhuu dandeessaa jechuudha. Hedduu takka bareeda gaa'e onoo fakkeenyaaf mee haqa qayyaru fakkeenyaaf onoo sheeppii tuqaa afuran tana guutuute ni qayyaraa jechuudha. Gosa hedduu ofirraa qaba. Gosa kana godhuu danda'a. Gosa kana godhuu danda'a. Hundi gosa babbareedaaf jalaa qaba. Gosa kana deebisuu dandeessaa. Gosoota kana jira. Yaa
gosa isinitti tolu isintu beekaa gosa feetan irra godhatanii gosa feetaniin fayyadamtanii jechuudha. Hundaan sii dalagaa kan keeti akka feetetti itti fayyadamta. Appilikeeshinicha kana waan jaaladheefin isinii qabadhee dhufee yaa'u namoonni beeyneef daawuloo godhatanii akka itti irraa baratanii fi akka itti fayyadamtaniif jechuudha. Fakkeenyaaf mee mallattoo as jalaa mallattoo xiyyaa akka karaa bitaa agarsiisu tanaa fi gubbaa kanarrallee irraa haquu dandeessaa jechuudha. Akka gisee suuraa kana faalaaltuu mallattoonni gubbaa irratti sitti immoo mul'anne godhuu dandeessaa. Kunoo fakkeenyaaf laa suuraa gulaaltuu bifa bareedaa tanaan siifitu jira. Yaa harka kan keessanis oofuu dandeessaa. Slaayid shoora waan jiruuf kun akka ofiin deemu godhee waan hin jiruuf ammaan tana harka kan keessatti akka feetti ariitee oofuu dandeessaa. Fakkeenyaaf mee haqa yeroo sheeppii isaa gosa hedduutti settingii isaatillee isin agarsiisa. Settingii keessa seennee maal godhuu akka qabnu muuziqaa akkamitti irra goonaa waa hedduudha qaba waan ta'eef mee isin agarsiisu settingii isaa seenuudhaaf fakkeenyaaf waan as gubbaa kana balleessuu ni dandeenya. Tuqaa sadii kanarratti xooyina tuqaa sadii irratti xooyine booda settingii ta'etu jira. Settingii kajoo jala gudeemne waa hedduudha achi jala argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf settingii jala oguun seene folderaa jira advance piinii itti godhuu dandeessa. Gaalarii kana paaswordiin cufuu dandeessa. Paaswordii itti godhataa paaswordiin si cufuu ni dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka viidiyootti laawwannee godhuu dandeessaa. Fakkeenyaaf maleensee slaayid shoo kan isin agarsiisu. Hoolii kanarratti tuutaa soorii hoolii kanarratti guseen ta'etti baakgiraawundii muuziqaa kanaa akka wanniin barreeffamni reefuu isiniin jee gubbaa isin irratti wanni mul'atu hundi cufamuuf asirratti raayit gootanii jechuudha. Haayid hajoo kanaan ni cuftanii hunda haayid gootanii akka mul'anne gootanii notification akka istaayila kana gubbatti barree notification wayii akka asirratti hin dhufne ni goota. Kana hunda raayit goota itti fayyadamtaa jechuudha. Appilikeeshinicha kana yaa'u akka fedhinnaan keetti settingii kana keessaa warreen beektan akka feetan itti banatanii akka feene irraa cuftanii itti fayyadamtanii yaa waan hedduudha qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee slaayid shoo isaa ilaallu. Background colorii kan yeroo hundeessaa waan hunda irraa kan yeroo hundeessaa jalaa slaayid shoo isaa ilaallu mee slaayid shoo irra godhuine slaayid shoo keessaa maal godhuu dandeenya? Muuziqaa itti fidannee juga foldera keenya keessaa muuziqaa irratti fidannee itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf akkamitti xogomee irratti fakkeenyaaf gukkasii fidee ati maal goota sarara sadee afur sadeen kana tuqxeetti audio kajoo goota yaa'u bifa tanaan sii daradaree sii fida muuziqoota qabdu. Mobaayil Android illee gosa gosaa jiraatu hundaa warroonni Android gosa gosaa fayyadamtan Samsungii, Oppo jira, mobaayilota hedduu jira, Hawaawii jira, maali jira. Yaa'u isin gaa jala deemuu qofaa appilikeeshinicha keessaan karaa bifa tanaan seentanii fakkeenyaaf foldera isin muuziqaa isaa qabdan irratti tuqxanii fakkeenyaaf foldera kanarratti haa tuqumee kanarratti yoo inni tuqee mimmaan kajoo jira muuziqaan tokko as jala isa irratti haan tuqadhu yaa'u irratti godhadheetiin jira jechuudha. Irratti godhadhee waan jiruuf fokkeen jaanii muuziqaan ofiifuu taphatanaaf eegalaa jechuudha. Egaa bifa tanaa muuziqaa hojiidhaan siif taphataatis yaa'u bifa tanaan godhatuu dandeessaa. Appilikeeshinichi kun hedduu takka bareedaadha. Hedduu takka bakka yeroo takka yeroo isteetuma teessee suuraa kan ta'e hunda walitti qabdee ilaaluu dandeessu bifa tanaan itti banattee ilaaluudhaaf si fayyada. Yaa'u gaa barumsi xiqqaan qabu jeetan sanii fide speedii isaa slaayid shoo zooru kun akka ofiin deemu kan godhu kun akka inni daddafee deemuu fi akka inni xiqqoo xiqqoon deemu yaani suuta akka inni deemuu fi akka inni dafee deemu godhuu dandeessaa. Kun qayyartaa slaayid shoo speed yoo irratti goote speedii isaa irraa qannastaa suuta akka inni deemu goota. Yaa harkaan keetiin illee akka feetti ariitaa waan kana viidiyoo kana goota. Fakkeenyaaf warreen beeknanii fayyada jeetiin viidiyoo kana isinii dalagee akka ilaaltanii irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa yuutuubii kana sabiskiraayib gochuun dagatinaadha. Sabiskiraayib laayik gochuun dagatinaa. Warroonni viidiyoo kana ilaaltan laayik godhaa daraa yuutuubii chaanala haarawaa. Kanaafuu laayik gochuun dagatinaadha. Laayik gochuun keessa maalinaan na jajjabeessa kaamileedhaan waan hedduu isin barsiisuudhaaf dhufu na godha waan ta'eef waan hedduudhaan isiniif qabadhee dhiyaachaa jira waan ta'eef kanaafuu gaa waan hunda sabiskiraayibii fi laayik godhuudhaan saayibboottan keessaniifis sheer godhaatiti yuutuubii kanarraa akka fayyadaman taasisaadha. Yaa wanni isin kafaltii isinirraa barbaadu waan hin jirreef laayik gootanii sabiskiraayib godhaa
gootanii laayik godhuu keessan qofan isinirraa barbaada. Yaada qabdan komantii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaadha. Yaa karaa bilbilaatiin illee karaa waasaapiitiin gaafata adda addaa warreen qabdan gaafachuu dandeessanii. Yaa as gubbaa isinii kaayatiin jira lakkoofsa jechuudha. Egaa barumsa keenya kan irraa kana fakkaata. Hedduu takka waan na wajjin turtaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa. Kan isinii hojii ture Ifaa Aminii Ooroo Ispoortiirraahi. Hanga viidiyoo biraa qabadhee walitti deebinutti nagayaan naaf turaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.